Ashamaa harka fuunee akkam jirtan hordoftoota OGMC. Kun sagantaa kenna sagantaa Miidhaa mariiti. Miidhaa marii har'aa keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya nama hedduutu beekaa garuu namoonni sagantaa keenya hordofan eenyu akka ta'an afaanuma isaanii irraa dhageenyee gara marii kennaatti ceena jechuudha. Keessummaan keenya baga nagaan dhuftanii anaa dhufuu mee daawwattoota keenyaan ol baraa. Hayyee anaa jedhaa baga nagaan eeddanii miidiyaa kanarratti yeroo jalqabaa dhufuu kiyyaa hedduun gammadaa miidiyaan keenya bal'atee jira. Sun immoo akka yaanni keenya dhugaan keessa ol baatu manaapoliin kara tokkorratti akka taane dhugaa ganda mara keessa jiru uummanni Oromoo uummata miiliyoona 60 oliiti. Miidiyaa of xiqqaate 100 ol nu barbaachisa. Kanaafiyyuu asitti argamee isin mari'achuuf dhufeen jedhee galatooma. Maqaan kiyya Seenaa Jimjimooti, dhalattuu magaalaa Daabbaa. Biyya kana immoo xiqqoota turee jira. Asittiin baradhee asittiin fixee jedhee kan namni baay'een na beekee jedhu waa'ee advocacy HR 128 keessatti irraan beekama. Kaaftee na gaafadhu siif himee jedha. Hayyee seenaatiin galatoomii irra deebi'ee maqaa OGMCtii fi maqaa uummata keenyaatiin hayyamamaa taatee asitti sa'aatii qabdurraa hirtee argamuu keetiif irra deebi'ee galatoomii siin jedha. Yeroo ammaa uummata Oromoo biratti wanni ati beekamtuun dhimma Oromoo halkanii guyyaa qabattee deemuudhaan beekamtaa. Miidiyaa adda addaa irratti waa ta'uu dabalatee biyya Ameerikaa biyya hedduu keessatti dhimma Oromoo kana qofaan si beekan waa'ee biraa waan ati jettu hin jiru Oromoo kana mee dhimma Oromoo akkanatti itti ciccitee umrii kee yeroo kee waan hunda kennitee akka qabsooftu maaltu si kakaasame? You know, sometimes of judging what I'm saying, and you bet a man hakimaa dhaquu na barbaachisaa jira beet addicti ta'ee jira. Dhuguma addiction hamaan qaba because bakka deemu yoo abdadhu yoo Oromoon abdadda jechuu dandeetta. Garuu wanni an Oromoo godhaa jiru warroonni naan dura ammallee na keessatti illee yeroo kana keessatti illee fuuldura illee ka godhannaa olammoo lakkoofsan qaban suni dhugaadha sii galee ka Oromoof rubbuusaa kennee bosona keessa deemaa jiru ka mana hidhaa keessa jiru ka bineensaan nyaatamee jiru. Kanaafiyyuu Oromoo hangan danda'u irraa sitti himin jedha garuu naa ol kan dalagaa jiran asumaan battalatti mun barbaadee jedha. Maaltu kanatti si kaasee jette ani actually xiqqoo ta'eetiin yennaa abaa'uun biyya dhuftu xiqqoo ture biyyatti jechuudha 90 keessa. Oromoo iyyuu yennama san hin baree jedhan jecha Oromoo maatiin keenya dhugumaa warra durii dur 70 keessa illee waraana keessa warra ture garuu ani xiqqoodha baay'een beeku yeroo abaa'uun dhuftu san mana keenya abaa'uunii magaalaadhaa fi mana keenyatti turtee achi sirba jedhamu qilxuun yaadadhaan isitta dhiigni keessa yaa'ee cirracirroorratti lagatti goggogee ititee biyyatti ka jedhu bakka sirba qabsoo kan dhageeffadhaa ture na boocisaa ture akkamitti nuti gabroomnee warra afaan kan afaan keenya tuffatamee kan hin jedhu. Sabboonummaa xiqqeen irraa achittiin dhufee jedhee waa'ee Oromootii fi waa'ee dubartiiti. Keessatti waa'ee dubartii ammoo kutaa umrii 3 irraa yaadadha. Xiqqoo ta'eetiin yaadadha. Abbaan kiyya beektaa dubartii dhiyaatee jedha. Ana namuu fira guddaadha. Walitti dhiyaannaa turre ani nama laaftuu miti. Nama ofirraallee dubbadhee jiru. Abbaan kiyya baay'ee kabajammatatti. Mana keessatti ollaanis akka waaqatti sodaatan jaarsa. Ana ammoo ani Wallee guddaan sodaadha uumama kiyyatti. So jaarsa kana itti dubbadhaa. Haga guddannee obboleeyyan kiyya immoo natti aarti beektaa akkamitti jaarsa kana akkana waliin haasoftaa naan jette. Kaasoo anaaf jaarsa kiinaa fi du'a immoo jala tanaa beektaa. Just ija nyaatte naan jedhan. Ija nyaatte naan jedhani I remember. Keessattuu waa'ee dubartii irratti illee itti dubbannee jedhan. Waa'ee dubartii irratti abbaa kiyya wajjin haasaa guddaa qabnaa ture jechuudha. Anyway ka Oromummaa biyya kanatti yogguu dargaggoo ture wanni tokko kan ifanaaf ture Oromummaa kiyya qofa. Ani Itoophiyaa himadheen beeku ulgaradhee of beeke Itoophiyaa himadheen beeku Oromoo himadhaa. Kana keessa immoo beektaa akkasitti beeksisu namni baay'een Oromoon beeku. Akka ammaa kana sabboonummaan maarketiin isaa hin jiru ture dure. Yennaan guddannu suni maqaan keenya Facebook iyyuu seenaa Oromiyaatiin baafadhee jedhe. Ijoolleen dirree keenyaa maqama saniin baafattee jirti. Because Oromoon maatiin keenyaa Itoophiyaa callisee jiraata. Because Oromoo ati jette namni si beeku hin jiru. Dheebuu guddatu na keessa ture. Waan hedduu nan godhaa warra biyya kanaa wajjin garuu Oromummaa kiyya immoo tasuma irraa fadheen beeku. Fakkii gaaf tokko sii kenna kolleejii anaa baradhu.
Oromoon na beekti namni martuu Oromoon na beeka. Gaaf tokko mucaan Habashaa fakkaatu tokko akkana as deemaa amiin dhiifama naagatti nama wajjin dhaabbataa an akkana deemuun argaan fuulli isaa kanan beektaa miti yeroo Habashaa natti beeksisee jira. Achi quba gara kiyya qabaniiti waliin haasa'an nama sadii hin jiran. Yoo amma achi bira gahee jedhu seenaa naan jedhe gurbaan gurraachi kun. Where are you from naan jedhe. I knew gaafiin tun naagaltee jirti maal akka gaafatamaa jiru benna. I'm from Oromo. But see, I told you she's not Ethiopian. She's not Ethiopian. She's Oromo. In Beku Garagaruma Vector. And she's the same thing. Oromo in Ethiopia is the same. She's Ethiopian. She's not Ethiopian. She's Oromo. Jerry Oromo Maki Kofabe is a human bacon. Achi Gafa Achitimal Jada. Nadarna to a border beta. See Ethiopia of Judges and Nini. Gurati to overbody. They want to be American. Sigala America to overbody. Can yard agent of Buki like a Avengera. Haye wanni waa'ee Oromootiif halkan guyyaa qabsooftuuf maatii fi saba mirga isaatiif qabsaa'u keessatti dhalattee guddattee miidhaa uummata Oromoo irra gahu argaa waan guddatteef waan saba kanaaf qabsaa'uuf akka kaate nutti himtee jirta. Mee akka nama madaa uummanni keenya qaburraa ka'ee xiiqiidhaan qabsoo kanatti galeetti mee uummanni Oromoo kanaan dura miidhaa akkamiitu keessa ture akkamitti dhiibamaa ture yeroo ammaa mee maalirra jira because mootummoonni adda addaa jijjiiramanii dhufanii jiru uummanni keenya immoo qabsaa'ee waan hedduu itti wareegee jijjiirama kana fidee jira jijjiirama kana boodas immoo ammas rakkoon itti fufee jira fuulduraaf ammoo mee maal ta'uutu deema uummanni keenya kan jedhu kana mee maal turre maal irra jirra fuuldura mee maal akka nama dhimma kana qabatee harka guyyaa deemutti mee kana daawwattoota kennaaf nu ibsite. Amalaan maal argisiisu fakkaate ani high school fixee kolleejii jalqabeetiini ana kolleejii Oromoo community kan nan dhaqabeetta walgahii nan dhaqee jedha. Just nama 20-30 turfa magaalaa keessa nama achi oltu jira magaalaa Chicago jechuudha garuu ka dhufnu magaalachi gaafa kaanii ka dubartii jedhanii bakka na buusan ani dargaggoodha ennaa san jechuudha teenageridha ka dubartii dhimma dubartii itti gaafatamtu na godhanii okay in dalaga waan argi keessa dubartiin an qofa tokkoffaa waan jedhu nu dhaga'uun jiru keessatti maqamaaf bakteessoo qabadhee taa'ee jira. Lammaffaa walgahiin ammoo waan ajaa'ibsiisu walgahiin mi'a asirratti dhaabnaa torbee dhuftutti deebina. Gaafuma tokko qabxii qabannee dhufnee waggaa hedduun achi dalagee bara 2006 koominitii Oromoo keessatti hin dalagee jedhe. Gaafuma tokko ajandaa tokko kennee ajandaan sun dhumeen beeku. Hinaasofnaa bakka ammasmarra dhaabnee sa'aatiin 2 dhumate torbaan dhuftutti deebina. Torbaan dhufillee bakkuma sanii taasisnee endless ka ta'e jechuudha walgahiin ka Oromoo keessatti argee jedhee kun akkuma siin jedhee yaadnaan fidu fudhataman qabaa ture. Dura dhiisii ammallee uummanni keenya uummanni Afrikaa uummanni isa amantaa musliimas ta'e kiristaanas amantaa dhiirarra deemee jedhu amantaa patriarchic karaa abbaa faana deemee jedha sii galee kanaafiyyuu there is this internal bias jira. Numaan dubartiin tuniyyuu dubartiin maantu waan si ajaa'ibsiiste jettu waa hedduu dubbadhe sii deebisa gaafii keenya raafannee laali intalli takka yoo daa'ima sii kophaa guddistu taate intala durbaa naan jedhan jechaa fi tumtee qajeelchitee guddisti. Maaliifi intala durbaatii naan jedhanii jedhan. Anni yaada dhabeete haati tiyyaa abbaan isii xiqqeenya irraa du'e. Odoon gorbaadhe waggaa torba irraa du'e. Haati ijoollee 5 qabdi. Akkoonti ijoollee 5 qabdi. Kanaafuu intala durbaa nuun jedhan jechaa fi akkana goonee asiin seennee asiin baanee naan jetti. So akka dubraatitti responsibility dabilii qabdi because intala tana qajeelchuu ta'uu qabda. Intala abbaa fi haadha yoo qabaatte kabajaa qabdi namni hin sodaataani garuu intala abbaa hin qabaatin yoo taate intala haatiyya obboleeyyan 5 qofa dubra qofa qabdi dhiiran qabani warri kara isiitiin kadahan hin qabani. So kanaafiyyuu they're just so strictedha. So maal argite dubartiin tun gabrummaa isii irra jiru. Olaantummaa gabrummaa san fudhattee gabrummaa san akka qajeelee darba godhu keessa eenyu olitti dubartiidha. Eenyu olitti jiru garuu kan hin beekan. Anamma fakkiisii kan haati akka malee na jaalatti. Ilmallee hin qabdi garuu ana irra na jaalatti. Namni martoo hin beekan. Garuu gaafa murtii gahee isa ta'uu qaba. Because ka kijaa kun xiqqoo gadi hin taruu beekta na jaalatti beekta akka malee jaalala isii sitti hin danda'u. Haga isii na jaalattu. Ani otoo ilmaan kiyya dahee hagas jaaladhe. It's impossible. Anillee akka malee si jaaladhaan damma xiqqeen irraallee dammama jedhaan si galee gaafa
shubbee jedhaan malee gaafa naga qabnu dammaa jedhaan harka 99. So sun maal sitti fakkaate maayinsatiin gabrummaa keessatti dhuftee gabrummaa san fuudhannee nullee gabrummaa san enforce goona. So yennaa walgahii Oromoo irratti argee jedhee bakka akkasiitu jira warra dhiiraa qofaa yaanni kee fudhatama qabaa ture. Walgahii irra numan ta'a numan dhaqaa walgahii dhuban qabne jijjiiramni hin jiru. Lakkoofsa Oromoo community keenyaa bara 2002 keessa ka dhufuu fi 2021 keessa ka dhufu lakkoofsa tokkuma. Roughly nama 20 haga 30 agasii ol hin taru. So you have to assess akka namaatitti maatiin keenya amma magaalaa sana keessa nama 50 oltu jira. Maatiin maan keenya utuu walgahii Oromoo community ol. Sigalee ijoolleen yennaan guddadhu dargaggoon umrii kiyyaan nama 3 qofa turre. Nama 3 qofa amma ijoollee 50 oli ijoollee waggaa tiineejarii jirtu 50 ol. Kennayyuu 10 wayi dargaggoota taqamnu maatii keenya jechuudha. Garuu siiqinsi qabsoo kenna agarti staggern all akka fincaan gaalaa of duuba deebi'aadha. It is the reflection of Oromo at society. It's not just the issue of Oromo community in Chicago to and the traveling with Asia from Europe to Canada, America traveling with Asia. It is the one Chicago Jiru, it is a reflection. Community Minnesota de Filano. Oromo Makayo de Gitum so the guys come over to Mirajan. Filano Oromo community named bag. I don't know the battle. He had a Garabe White House or gay way team. Like Oromo ba areas jiran jenna bakka baay'ee jira jedhee Minnesota, Portland, Seattle, Atlanta, DC kana jira jedhee okay bakka Atlanta, Ohio fi Minnesota swing state sigalee karana garana taatee fi yeroo sana paartiin ta'amko jira kanneen nu dubbisan jedhan amma achi dhaqee Minnesota data nu kenna mee qabdanii Oromoo jennaan data registration haqamna dongoruu baadhe 1,400 qofanaan jira. Data kumatoko Minnesota case kumatoko. It's the same situation DC. It is the same situation. Rakon ken indasida. So kanina kakasi case sadle kakalera to rola lejedu wentuma qabso kananti yu akka jechuna godhe wala mafi. Tokko nuti du'uun dhiisne kamar dhuguma rabbi hidhamuun dhiisne. Gara kaaniin ammoo jijjiiramni hin jiru. Jijjiiramni hin jiru miidiyaa qofarra. Miidiyaa irratti gadi baanee iyyuu lallabu achi galee maqaa Oromoo ka dubbatu tokko hin jiru. Ina jekiyyaan hin argee jedhe. There is no tangible progress. Oromoof ka ta'aa ture hin jiru irra hin jiru. Qabsoo waraana keessa ani hin turre. Nama waraanellee miti xiqqeennate safana daargee san si galee waraanallee jooyin godhuu yaaleen ture na dhooggane. Kaasniikii tokkotu jira maraa sitti mee jedha waraana baa'oo keessa ture beeta sanbata gabaa qabna magaalaa kiyyaan jechuudha. Maal naan jedha si fuudhee deemaa mallaqa qopheessinee eegnaa jedha. Every sanbata ani mallaqa qopheessee isa eega inni mallaqa manii fudhatee sigaaraa bitatee bosonaaf deema. Na fuudhee hin deemu garuu yaalee jira jechuu kiyya evidensii hin qaba amma du'ee jira. Waraana keessa ture. So amma wanti naka kaasee akka itti riqichi yoo kan na godhe keessatti qabsoo kana yoo ka gariin ka ga'uu barbaanetaatti riilii dalaguu qabna. Kan hin argee jedhee namni keenya du'iitii irraa oolle hidhamiinsi irraa oolle biyya alaa kanatti ammoo mallaqa kennuun isaan oolle garaan isaa gubatuun hin oolle garuu jijjiirama dhabnee jenne. Jijjiirama qabataanii kalee as turree hadda as jirra kan hin jedhu hin dhabee jedhe. Biyya alaa kana keessatti maal dalaguu qabna kan hin jedhu yaadaa ture jechuudha. Bara 2005 Jawaariin hin baree jedhe. Akka xalayaa irratti achi Maammaa Daadamoo fi as Minnesota dubbisiinaan jedhee bara 2006 waldaa dargaggoota ijaarre jechuudha. Anillee keessa ture. Kan nama 6tiin turre jalqaba nama 3 isaa wajjin in ijaarree achi qabsoo Oromoo kana keessuman deemaa ture. Ani namni ol qabsee akkuma duratti siin jedhe hedduutu jira shakkii irraan qabu kan koo irratti dubbadhee jedha. Amma kan namni keenyatti na baree jedhe ammoo waan ajaa'ibsiisu bara 2016 hanga HR irratti na baree jedhe. Garuu qabsoo kana keessatti hirmaannaa durumarraa qaba. Jawaaree dargaggummaarraan hin qaba jechuu kiyya. Bara 2004 waldaa dargaggoota Oromoo Chicaagoo mana barumsaa keessatti ijaaree nama Oromoo seeratti ijaaruu fi namsanii si barbaachisa. Nama Oromoo dhabneetiin namni waa Oromoo tokko Sudaanii rikruut goonee isa oromsiisneetiin mana barumsaa keessatti Oromoo Student Union banne bara 2004 jechuudha. So my struggle Oromummaa irratti it goes back hanga dargaggee ta'e akkasumas ammoo akka dubartiitti ammoo dhugaa sitti mee jedhee gabrummaa oli
gabrummaan isiin of gabroomsitu ka dubartii immoo is something that is very personal hedduu fedhii guddaa kan itti qabu kan biraa immoo ka beeku ka akka dubartii waan ani hin dubbanne ka barbaadu illee hin jiru. Dubartiin gaaf tokko kitaaba barnootaa 15 baasee kitaaba irratti maqaa haadha xiyyaa barreesse beekta. Ajji akkamitti barreessuun yaa intala haadhaati abbaa jibbiti. Tuni wanni ka jedhu eenyu dubartiidha. They were so adamant. Arab and had it garang gubatain beta by the jalata comes in the very choti and see Arab surgery and only Arab surgery man get that and jetting. So ummat hangan of jibbin dubartin hangan of ida ima hindegna hin guddisna namagona inni no ajajumale of it ajajamun barbano even har at you go eat ajaje iralikum samaf suuta gattarafi yo dubartina kiya kan ajajjete dubartiidhaaf extremely gad intaruu fi dhiirallee is not easy ani waagii dhaaba nama hedduu as keessa dalaguran amma manaajimentiin dalagaa ani iyyuu aangoo kiyyan sodaadhaa ture. Mammaa kawayitu jira beektaa waan amma dubbatu kan irratti maal jira dhufee Arsii keessa gosa golooba jedhamtu jira jedhanii gosa tanaatu jaartii wayittu ilma deettee kana maqaa itti baasuuf mirga hin qabdu abbaa manaatti maqaa itti baasaa. Kanaaf maal jettee ani dahee goloobaan gahee golooba maqaa itti baasu jette jedhan mee maal sitti dhagamatu mucaa deettee mirga maqaa baasu yoo dhabde. Ani usitti mee jedhee mammaa kana Martin Luther King mammaa kee hin beeku garuu yeroo baay'ee isa maqaa isaan dhaga'ee jira. Ani karaa jinatti ta'e jedhe gara jabeenya diinaa otoo hin ta'in kadhaabatee na laalu fira kiyyaa jedhe. Kana sigalee gara jabeenya na qaru diina kiyya otoo hin ta'in fira kiyya kadhaabatee na laalu jechuudha. Ani karaa jinatti ta'u sosaayitiin guddaanii dubartii irratti qabu otoo hin ta'in fudhatamiinsa dubartiin bakka san seeraan bakkaan gahuuf olaantummaa dhiiraa bakkaan gahuuf ka du'ee ka kofee jedhu dubara ka gahu hin jiru. Dubra ka gahu hin jiru intala ofii deettullee akka isiin karaarraa hin banne sigalee gooftaan kee eenyuuf salaatta ka jettee kabarsiistu abbaa irra intala abbaan ani sitti mee jira abbaa kiyya walitti dhiyaanna abbaan kiyya is very modern ture. Ani hedduu qajeelumatti dubbadhu waa'ee dubartiillee gocha inni godhaa ture ka dur ka dhagaa turellee baay'ee walitti dubbannaa ture. Extremely feministidha xiqqoomarraan ta'ee siin jedhee just because bakkan guddadheetti shamara akkatumaan argeen siin jedhee abbaan hintuma obboleessi hintuma abbaan manaa hintuma ollaan hintuma even sareen iyyuu attiin otoo afaan qabaattee tumuuf deemti dubartii. Karaa jiinatti ta'ee jedhu ka dhiiraatii miti dubartii akkasiin jedhan san bakkaan gahuuf deemtu it is harka guddaa addunyaa kanarratti walakkaan dubartiidha hin beekna namni martu wal addunyaa population kana Oromoos ta'e saba biraas ta'e walakkaan dubartiidha. Walakkaa hafeef immoo dubartiin haadha. Sigalee walakkaan dubartii walakkaa hafeef humna hanganaa kana harkaa qabaataa garuu dubartiin at the mercy of dhiira at the mercy of jannatumayyuu seenuu fi mammaakni jannanni maal jedhama wanna lafee hagas fagaataa jedhama. Garuu jannata isii oggoo ammoo abbaa manaa isii treat akka gootuu hama isiin hamattuu jedhama. Impossible. Sigala jannat zero nan deemtu. Garattiyyuu so mammaa akka ta'e galooba akka mammaa akka kanaaf sanii qabatoon ta'e mammaa akka sanii olillee nan beeka. Garuu ani wannan hawwiin kiyyayyuu nuti akka ilma namaatiitti guddisa keessatti waan dhagaa guddannu kun baay'asti nu godha. Oromummaa keenya akka jaalannee fi akka irra du'aa jirruu fi waan dhagaa guddanneef inni guddaan wanni nurratti ta'ee miti wanni nurratti ta'ee xiqqoodha sanii dhiiga keenya keessa dhadha keenya keessa hidda keenya keessa seeneetti lallabaa jira. So kan dubartiin kan yeroo baay'ee dubartiin hin beekne rakkoo jennee rakkoo dubbannu kanarratti rakkoo kana ammoo akka poolisatti kaseera kan hojiirra oolchu dubartii dhiirarra kaseera baasu dhiira ka hojiirra oolchu dubartiidha achitti hin dhiisa. Dubartiin akkuma ta'etti kun walakkaadha oli population uummata keenyaa olaanaa dubartiin hedduudha. Garuu hojiin hedduu dubartoota ni hirmaachisu. Hedduu isaanii marginalize ta'anii waan murtee kennuu irratti seera baasuu irratti marginalize ta'uun kun dhiibbaa akkamii fideera itti yaadamee saba keenya irratti dubartii hirmaachisuu dhabuun miidhaa cunqursuun mee maal fideera itti yaadama?
Mee takkuma lama guguddaa irra dubbadhee jira because rakkoon isaa hedduudha jimaa. Fakkeenyaaf daa'ima tokko daa'imaati abbaa daa'imaati jettee jirta. Daa'imni kun otoo karaa fagoo ati ka deemtuuti otoo dugdatti ka baattuuti hagamsu ulfaatee jira. Just imagine for a second laakiin ammoo daa'imni kun nama dukaan deemu otoo ta'e hangamsi qarqaara. Yoo midhaan baataa jirtu sii baatee jedha. Si gwaarsee jedha. Yoo ati dadhabde si eegee dawoo sii ta'a. Yoo laakiinoo ati ka baa'atu taate ofii kan kee qofa otoo hin ta'in ba'aa daa'ima kan keetii baa'ataa jirti. Soosaayitiin tokko dubartiin faayidamayyuu haa dhabdu. Dadhabbiin dubartii ba'aa akka ati daddaftee saffisaan bakka ga'uu hin geenye si qabee jedha. Dubartiin takka si galee fakkeenyaaf waan tokko kophaa kan kee yoo gootu ulfaatan beekta. It doesn't matter miidiyaas ta'ee advocacies ta'ee kophaa kan kee is very difficult tiima si barbaachisa. So dhiirri kophaa isatti gaafa uumame tiima barbaachisa. Otoo dubartii sana wajjin tiima ta'anii saalidii ta'anii they are unstoppable. Unstoppable garuu hoo isii ati dalagaan kan kee waa marka daladdu isiin dugda kee irratti baa'ataa tarkaaffiin si dhiba. Ba'aa nama lamaa baattee deemaa jirti. Waan dubartii dubara deettee dalatte immoo ba'aa nama sadii baattee deemaa jirti. So wanni biraa dhufee hanqinni dubartii suni wanti biraa yoo hafe isiidhaaf yaaduu yoo dhabne ba'aa uummata Oromoo irratti ba'aa sosaayiitiidhaa dubartiidhaaf bakka hin qabne irratti sammuu isii fayyadamuu haa dhiisnu beekumsi isii fayyadamuu haa dhiisnu ba'aa guddaa taatee silaa karaa kiloomeetira tokko sa'a tokko hin deemnu akka sa'a lamatti deemnu dirqama nu godhaa jira. That is obvious dugda keenya dubartiin dugda dhiiraarra teettee jirti. Ceekuu dhiiraarra teettee jirti. Abbaan keenya haati keenya nama baratee miti. Abbaan keenya Finfinnee yoo deemanii qabee deemuu ni qaba. Asii achi ofii ce'uu hin dandeettu. This is the truth. So dubartii keenya in able yoo goone amma ammoo yeroo jarri dafaa ol dhuftu kana train goone sammuu sirriidhaan yoo hin deemin ofiin buluu hin dandeettu. Hadda abbaan bultii boru ammoo nama biraatti akka lugaama fardatti qabeetti hin deemuu qaba. Because ofiin deemuu hin beektu kaa. Maqaa kennaa kan ofiin bulaa jedhanii si galee. Kanaafiyyuu it is ba'aa uummata Oromootti taatee jirti jedhee ilaalaan ka dubartii hanqina isii irratti akka sosaayitii tokkotti sitti himuu hin danda'u san akkasumatti dhiisee jechuudha. Ka dubartii dhiistee dhiiratti ba'aa isin irra ta'ee jira. Gabrummaa dubartii jala jirtanii bakka isin dubartii ofirraa buusaa isin jenna. Amma yaanni ati kakaaste kun waan tokko na yaadachiise beetee walaloo kitaaba wayii barreessuuf karoora qabaas jalqabeerasi. Kitaaba keessaa tokko harmee jedha. Walaloon tokko garaaf dugdatti baattee harkas yoom kusattee ba'aa caaluun harmeen tabba baatee harmeen laga ceetee jedhee itti fufa walaloon kiyyanna. Wanni atummaa kaaste kuni ba'aa haadhaa garas sittin baattii dugdatti sittin baattii yoo galtee mana ammoo abbaan manaa taa'ee nyaataaf si eeggataa. Kanarratti qabsaa'uun dhugaadhaa fi qabsoo dhugaatti jedhee yaadaan kanarra qabsaa'uun kan ka'e dubartii dhiira bakka bu'ee osoo hin taane ani qabsoo sirriitii deeggaramuu qabaa just with you jechuu barbaada. Mee fuulduraaf mee akkami mee maaltu ta'a dubartoonni keenya miidhaan dubartoota keenyarraa akka addaatti saba keenyarratti akka waliigalaatti gaa jettee yaaddu mee fuulduraaf mee maal tilmaamta? Amma akka nama qabsoo irra jirutti waan sun namurraa kaatee obstaakiloota jiran kanarraa ka'eetii mee waan tokko nutti himi. Beektaa I think waa'ee qabsoo dhiisnee kan dubartii ceenee waan jetteef jechuudha. Ani waggoota ati deebbara kudha afurirraa jalqabeetiin dubartii hedduu na dubbisa. Biyya alaa kana keessa ka biyya keessa dhiisan hin gadda biyyan ture mitiidhaan ka biyya dhiisi biyya kana keessatti dubartii hedduutu gudeedama. Dubartii hedduutu tumamaa jira. Ijoollee biyya kanatti dhalatte. Ijoollee biyya kanatti guddatee tumamaa jira. Irraa dubbataa hin jirru. Amma hin gadda kanaan biyya Saawudii kanatti agartee ta'a viidiyoo tokko abbaan manaa wayaa irraa qullaa baasee viidiyoo waraaba. Ra'ani raajina ta'e tokkoffaa otoo an dubartii ta'e otoo akka fedhii kiyyaati. Maali wanna hin qabu kan namni hin beeknetu jira. Alaalani. Sigalee yoo siif bareede fudhadhu siif hin bareedne dhiisi sun dhimma kiyyaa miti. So laali nama akkanaa kana silaa otoo turte baasanii uummata keessatti gogaa isaa irraa quncisuu qaban. Sigalee seera otoo jiraateen. Hanga rakkoon dubartii keessa jirtu miidiyaa irratti naasaamin dhugaan hin dubbatamin dubartiin miidhamiinsa qofa otoo hin ta'in ilmaan isiin deettu ilmaan isiin guddattu sammuu guutuun guddisuu hin dandeettu. Namni gabrummaa keessatti dhalate
namni gabrummaa keessatti guddatee jedhee tasuma eebballee natti hin fakkaatu. Kana mara dhagahuun si miidhee jira beekta si miidha sitti dhagahamee jira. Akka dubartii tokkotti yoo rakkoon kun narra gahe jettee shamarran sitti dhuftee himtu daa'imman sitti himtee jettu. Ati ammoo wanta akka godhuu yoo dadhabdee jettu maqaaf jedhanii sirnaaf aadaaf jedhanii ilmaan isaanii waamilee cabsan. Ilmaan isaan qofa osoo hin ta'in addunyaa kana deprive godhan. Addunyaa kana beelaan dheebuun irraa hambisan beekumsa baasanii carraa because namni baay'een namni baay'ee jaalannaa Oromoon akka hin keetii qabaachuu jenna. Ta meeqa kuchuu hambisnee jirra. Beektuu meeqa kuchuu awwaalesii fageessinee jirra. So sometimes beekta ka alaalaalaa namni ka mana keessaa hin argu yeroo baay'ee qubeen qubarraa qaban dhagaa sammuu maal akka jedhan sanii. So miidhamiinsa dubartiirra jiru ka biyya keessaa dhiisi biyya kanarratti biyya Ameerikaa kana keessatti biyya Kanaadaa kana keessatti it is baay'ee hamaadha baay'ee severiingiidha. Qabsoo Oromoo tana xiqqoo achisitti jettee waggaa hadhaa warra waa'ee kana gaafattee beeri kaampeenii guddaa irratti godhuu yaadan qaba. Baay'ee gaariidha. Mee har'aaf qabsoo Oromootiif dubartoota miidhaa isaan irra geerratti xiyyeeffannee haasaa jirra. Yeroo biraa immoo sagantaa biraatiin waa'ee baay'ee haasa'uuf deemna. Mee miidhaa dubartoota irra gahaa ture ka ammas gahaa jiru kana hambisuuf mee eenyu maal godhuu qaba? Akka nama qabsoo kana keessa jirutti mee maaltu godhamuu qaba? Eenyutu maal godhuu qaba? Waan tokko waanan boonu keessa akka nam tokkootti maatii kiyya bilisoomsee jira jechuu dandeetta. Maatii keenya keessatti eenyu jalaa bilisoomsite? Eenyu jalaa bilisoomsite? Obboleessa keenya kanuma cuucu obboleessa keenya gaa maali? Mootummaan duraan nurra ture qabraan jiru amma bilisa taanee jirra galatoomi dhuguman sin generation amma lafaa dhufaa jirtu amma mucayyoota akka taa'u obboleetti tiyyaa waggaa 15 Harvarditti baratuuf deemti. Siigalee baratuu qofatu hin ta'in maaf sitti maal jirsitti fakkaatee mucayyoon suni konfidensi isii yoo dubbattu tasuma sammuu keessa hin jiru siigalee obboleessi kiyya dhiira wanta akkasii hin jiru. Generation keenya olaantu ammoo obboleessa kiyya dura kenna, isaaf dura kenna, abbaa kiyyaaf dura kenna. Nama marayyuu nama dhiira dura kennitee dubartiin itti aanee sadee kennitee sadaffaa irratti ofii kenniti. Sigalee that is the kind of mindset akkasii ture so bilisoomsinee jirra. Kana ammoo jijjiiruuf kaati gaafattee jettee yeroo baay'ee yaadadha walgahii irratti community maal jedhamee dubbatama waan waggaa 15-20 ol sitti maal jedhan meeti dubartiin sadii qofatu dhufe dubartiin 10 qofatti dhufe jedhan bara dhiirri 15-20 keessa jira meeti obboleettiin tantee meeti mee haati tantee meeti jaartiin tantee meeti batta ofii hin fidani batta ofii fiduu hin barbaadu martu garuu hoo iriyaa isaati ati maa jaartii tantee hin fidin ati obboleettiin tantee bari yuuziidhaa miti dargaggoodha. So manaan jalqaba mana keessa manatti jalqabuu qabna siigalee shamarran teenya maal haalte ammoo laalte jettee yeroo baay'ee dhiiratu saayinsii irratti meejar godha harki guddaa soosaayitii mara keessa jiru. Why? Because sammuu dubartii keessatti nursing waan lallaafa nursing lallaafa ta'eeti miti kana dubartii expectation dubartii as keenya ka dhiiraa ammoo as keenya. Dhiirri sun siigalee tattaafatee sabmiit godhuu barbaada. Dubartiin tun ammoo as keettee fi jirta. So kaayyoon isii asuma naannoo kana yoo geette sufficient ta'uu. So kan jijjiiruu qabnu mana keessatti jijjiiruu qabna. More than anything else mana barumsaa leeyarii lammataa irratti paablikiin ammoo leeyarii sadaffaa irratti ta'uu qaba. Akkasii dhibuun aga biyya Siwiidin kana dhufee reefu waggaa 5-6 gahuutti jira. Bakka hojii mana barumsaatti bakka hojjedhutti dubartii qofa baay'ata. Bakka dhimma yoo deemnus dubartii jira. Maali kun baay'ee na galuu dide. Yoo keessa deemee ilaalu garuu akkuma dhiiraa responsibility kamuyyuu fudhatu. Whatsoever. Hojii dhiiraatu kana, hojii dubartiiti kana wanni jedhamu wayitu hin jiru. Responsibilitiin qixxee, hojiin qixxee kanaaf bakka hundatti mindsetiin jiraa yoo ilaaltu amma akka ijoollee bilisoomseera jettu suni bilisummaa asittiin argan garaagarummaan dhiiraaf dubartii jiru uumama tokko akka hin jirre natural uumama qofa garaagarummaan kan jiru kan biraa ilaalchaanis yaadaanis hojiinis tokko akka ta'anittiin natti mul'ata bilisoomsa jennaan yaadni kun natti dhufe kanaaf akka waliigalaatti marii keenya kanarraa osoo hin goolabin dura waa'ee ollaatti deebinu hojii advokeesii hojjetaa jiru kanatti sa'aatii baay'ee sirraan fudhu maal hojjetaa jirta waa'ee ollaan maal hojjeta? Sometimes beekta yoo gaafiinsi guddattu in caphista. Because wanti ollaan godhaa jiru
namni keenya harka 99 hin beeku ka dhugaa rabbi. In fact, ana beekan malee wanti ollaa irra jiru hin beekan eenyutu duuba jira, abjuu maal qabaa, karoora isaa, dalagduu meeqa qabaa, sagalee yaadamee sammuu meeqa jijjiirree jirra, qabatamaan sitti maa jirra, sagalee walgahii meeqa irra teennee jirra, namni keenya hin beeku. Ollaan hawwii isaa siif himee jira. Hawwiin isaa qabsoo teenya tana ta yeroo maraa mallaqatti baasu, ta biyya keessatti ammoo ta ru'ii itti gabbaru, ta jijjiirama hin finne tana akkamitti jijjiirama qabatamaan finnaa, jijjiirama tangible ta'e, jijjiirama asitti organization 99 dhaabbanne bu'aa uummata Oromoof hin finne. Oromoo keessa dhaabbolee umrii kiyyaa oliitu biyya kana keessa jira. Yurooppii kana keessa, Ameerikaa kana keessa jechuudha. Waggaa 30 hagana keessatti Oromoof maal jijjiiree qabatamaan itti ilaaluu qabda. Dhaabni tokko waggaa 5 lafarra yoo jiraatee jedhee ru'ii nama meeqaa tuqee jira. Maqaadhaa fi lakkoofsaan dhaaba 99 yoo qabaan jijjiirama yoo hin finne Oromoo maal bu'aa qabu. Kara kaaniin ammoo abjuu kijibaatiin namatti gurguran. Akkuma bilisummaan beekta bilisummaan jedhamtu qaccee jirtu fakkeessanii namatti gurguran. Abjuu kijibaa, propagaandaa kijibaa. Bilisummaan ta'e fagoo yoo jiraate fagoodha. Qotee bulaan gabrummaan kun naan taane yoo jedhe, dubartiin gabrummaan kun naan taane yoo jette, qeerroof qarreenii amma booda Oromoo ta'uu barbaada yoo jette haa kaatee falmattu. Garuu hawwii kijibaatiin akka waan bilisummaa tana poostaa Ameerikaa keessa kennee finnu bilisummaa dhiyaanne jennu gurguruu dhaabuu qabna kan hin jedheerra kan ka'u kaayyummaa ollaasanii gabaabinatti yoo sitti yeroo biraa deebineetti guddannee jirna dipaartimentii 3 irratti dalagnee jirna guddaa kanan baay'een beeku advokasiidha. Advokasii irratti nama 6 dalagna. Yurooppii kaasee Ameerikaa keessatti jechuudha. Yurooppii irratti ani warra paarlamaa nama kara 20 walgahii taa'ee jira. 20 kana keessaa nama tokko folakkaa jechuudha tokko xiqqoon beeka tokko sirriitti beeka Itoophiyaa impaayera seenaa isi tuwwan Oromoon beekan. Ani dubbisee kan hin jedhaa jiru kan gadi taa'ee dubbadheen sitti maa jira. Oromoon kumaatamaan Yurooppii jirti. Garuu member of paarlamaan tokko ka Oromoo bakka bu'uuf dhabne jenna. Oromoon kumaatamaan Ameerikaa kana keessa jirti. Ka Oromoo shaampeen ta'uu hin dhabne jenna. Because they do not understand. Because waan bita wallaalaa fi gabaa abaaranii jedhan. Waan jennu wallaalee akkaataa jennutti wallaalee as teenneetiin Oromoon hagana jira Ameerikaan nu jibbitti warri kun Musliima jibbaa warri kun Kiristaana jaalataa ilaalcha akkasii propagaandaa Oromoo keessa jira. Oromoo keessa rakkoo guddatu jira. Yoo ati dubbattu Oromoon akkasitti bobbootu jira. Atummaan jiraattee fi isaan malee namni gariin si galee isaan malee kabbahuu qabdeen jiru. Oromoon ammoo kana beektee dubbatuu hin dandeenye. Maaliif faffacaatee jirti? Akka hin ijaarramne Oromoo keessatti dhaabbileen gargariin akka Oromoo ijaarramu hin barbaadu. Faffaca'ee achumatti horee dhibbaa ta'uu barbaada. Sigalee ammoo sitti mee jira. Waggaa 20 hadhaa namni walgahii kenna yoo deemnu nama 15 20 30 dhufee jira. Har'a walgahii yoo amtu nama 15 dhufu, nama 10 dhufu. Ofii baay'inni kenna dabilii miti quadruple ta'ee jira. Jijjiiramni kuni systematically Oromoo keessatti dharatu jira. Dhara sanammoo uummatatti himuun rakkaudha. Mammaa akkasitti asin biyya tokko Tennessee jedhaniini Rippaabilikaanti liid godha beektaa. Rippaabilikaanonni tuni hiyyeessa kana amansiisanii akka karaan dalagamnu ofitti dhufanii jiran. Bari karaan ka dalagamuuf baadiyyaa jiraatiif. Garuu namicha karaa san dalagu kaampeen godhu akka inni injifanne godhani. Bari ofumaa qabsoo Oromoo keessatti illee uummata mataan nyaatamee of gabrummaa ofii akka irra ofirra tursiisu ka godhaa jiru uummata Oromooti. Bilisummaan akka hin dhufne ka godhee jiru uummata Oromooti. Garuu ka gurguraa jiru beektonni gargarii beekaan ta'ee wallaalaan ta'ee for whatever reason akka ati because gabrummaa tana beektaa gaafa ati namni biraa eeganne kaatee dalagda kaatee mormatta kaatee duutee jetta. Garuu ati yoo lakki dhufaa jira bar caalaan naaf dalagaa caaltuun naa dhufaa jirti jette wanta akka jijjiiramni isheen dhufu jechuudha. Kanaafiyyuu wantummaa ollaan abjuu godhatee ka'e keessaayyuu daayasporaa kana keessatti biiliyeenaan birrii hedduu erga uuman daayasporaa kun. Biiliyeenaan. Mootummaan Itoophiyaa kadhaa fi remittance kadhaa amma akka warri namni biyya alaatii ergu. Waggaa tokko keessatti Saawudii qofarraa miiliyoona 500 wayi ergamee jedhama. Waggaa tokkotti Saawudii qofarraa.
Imagine that million. So ka America, ka Canada, ka Europe ila biliyoonii waggaadhaan hin gala. Namni keenya mallaqa kana kan mootummaan bu'aa guddaa argata. Uummanni keenya itti jijjiiramaa hin jiru. Qabsoo kanaafillee jedhee waggaa 30 namni keenya mallaqa isaa hin hambisne. Jijjiiramne moon dhufne warroonni karaa sanii nagadaa turan takka seeraaf dhiyaatanii hin beekanii himannaaf dhiyaatanii hin beekanii gariin jara hadha PP ta'anii PP keessatti galanii jiranii. As deebiin Oromoo ajjeesan. So kaayyummaa ollaa rakkoo ka ta'e si galee akka warra teenasiisanii Oromoo jirtu kama diaasporaa kan akkamitti aangamsinaa gaafa jirri ijaaramtee jettee gaafii gaafachuu dandeette. Seenaa ollaadhaaf jennee $20,000 kennine maal gootan gaafa ijaaramtee na gaafattee jette. Gaafa ijaarameen Jamal, who are you? Why should I respond to you? Yes. Si galee why should I respond to you? Maal sitti deebisuu qaba. Kanaafiyyuu bakka maratti ijaaramuu qaba. Ijaaramiinsa kanarra fookas gooneetiin guddannee guddaa dalagaa jirra. Advocacy keessatti fookasiin qineen guddaan akkam jedhe Yurooppii wajjin Ameerikaa wajjin poolisii Ameerikaa jira. Amma si galee dubbachuu diteeliin godhuu hin barbaanne malee Itoophiyaa kana keessa mootummaa Ameerikaa wajjin teennee mari'annee jirra. Fedhii mootummaa Ameerikaa qabu dhugumoo sitti dhimee jedhe Oromoon otoo diid gootee fedhii qaban. Kuni warra gadi State Department miti mootummaa Ameerikaa guddaa wajjin hawannaa sabni. Garuu Oromoon are we capable of doing that? Nama ajajuu biyya bulchuu dhiisi ofuu bulchuu dandeenya. Of dhagahuu dandeenya. Moo walanna asitti si galee gandummaan deemne. Ati gandummaa yoo dubbatte ati yoo dubbatte jettee hamaa ta'an akka dubbatamu hin barbaadan. Ati otoo dalagdu Oromoo keessatti ati otoo xaartu meeqatu gassi qabee jira. Akka ati mul'anne ka godhu akka ati otoo hin dalagin kan dalagin ammoo gandummaa qofaa fi faarsanii jedhan. Faarsanii ebaluu kiyya maal naa gooteen faarfamtee jirti. Qabsoon Oromoo walqixa hin bilchoofne qara. Xiqqoo walqixa bilchaataa jirti. So ollaan ka godhaa jiru internationally waa'ee Oromoo barsiisu. Sufficiently we are so proud. Namoota dubbisne sitti himuu dandeenya. Kara barumsaatiin. Ijoolleen teenya biyya kanatti dhalattee kumaatamaan dhalattee jirti. Biyya kanatti dargaggoositti guddattee Oromummaa irraa baatee jirti. Diraaga jalqabdee jirti. Geengii seentee jirti. Ofirraa fattee gurraacha biyya kanaa taatee jirti. Akkamitti ijoollee ta'as deebisnee pilaatfoormii kenninee fi akka jirri nama taate ofiif illee nama taate Oromoof illee bu'aa buuftee nama reasonable nama leadership ka gootu jedhu barumsa irratti dipaartmentii qabna. Dipaartmentiin kun ammoo dipaartmentii dargaggootaati. Ammallee si galee dargaggoota kara barumsaatiin dargaggootuma akkoo dargaggootaatti kos dargaggoon fedhiin jarri qabduu fi fedhiin namni guddaan qabu garagara. Dargaggoon umrii dargaggummaa keessa beektaa sirbatu sitti mul'ata bashannanni sitti mul'atee jedha akkamitti kana lama wal bira goona kan jedhu. So waa bal'aadhaa gaabbiraa irratti deebinee haasofnaa kan irratti hin dhiisee jedha. Gaariidha. Akkuma ati jette uummanni Oromoo odeeffannoo gahaa argatee qabsoo isaa akka deeggaree fuulduratti akka deemu nutis hojii ollaan hojjetu jala deemnee sagantaa adda addaatiin kan dhiyeessinu ta'a. Atis immoo marii dhimma Oromoo irratti instituushinii guddaa mootummaa gurguddaa wajjin taasiftus dhuftee uummata Oromootiin akka nu ibsitus si affeerra. Garuu gaafii dhumaa tokko si gaafadha. Akkuma yaadatamu uummanni Oromoo durirraa kaasee haga ammas ajjeefamaa jira, buqqa'aa jira, dhiibamaa jira. Waggaa 4 dura yaadannaa Somaaliyaa irraa miliyoona tokkotu buqqa'ee yeroo san addunyaan namni abbaa kanaan jedhan jiru. Garuu gaafa amma Eertiraan ajjeefamtee buqqaatee maal jettu Ameerikaa, Awurooppaan amaratu iyye. Sagaleen Oromoo dhagahamaan turre. Amma mee maalirra jira? Amma kan Tigraay namni miliyoona 6-7 jedhamu sun sagaleen jira dhagahamee mootummoonni akka qoqqobbii geessan irra gahan Itoophiyaa irratti. Kan Oromoo garuu hammas dhageettii hin arganne. Mee maali ka'umsiisaa? Furmaanni isaa home gaafii dhumaa kanas gaafadha sa'aatii illee qabnu hin beeka. Bare gaafii dhumaa jettee bare boombii dhumaa keettee deemaa jirta. Dhugaa dubbannee jenne because ammoo laalte jette dubbiin beektaa guddattee fardatteen fe'anii jedhan yookiin ammoo bararaa olii allaattiin duuti lammaa ammamillee haasawaa olii dhumti isaa kana sii galee maalii fi qabsoo kan inni qabsoofna du'allee ilmaan itti gabbaraa jirra mallaqallee itti gabbaraa jirra kumaatamaa hirra bahaa jirra maalii qabsoon keenya dhagahamuu dhabdee kan jedhu. It is a very deep questionidha. Gabaabsee sa'aatimaa fi jedhee wannan gabaabsee si deebisuu dandeenyu because gabaabinatti dharaa fi dhugatu keessa jira. Liqimsuu danda'uu qabna dharaa fi dhugatu keessa jira fakkeessitutu keessa baa'atee jira Oromoo keessa propagandatu baa'ata waan hin jirre jedhee kijiba. Akkuma duwaa'ee dubartii sitti mee gabrummaa kana uummata ofii irratti baay'isuuf baachisuuf kan dhiibaa jiru Oromoodha.
Amaaraa miti yookiin Tigree miti ganda biraatii dhufee gabrummaa kana kanatti gadi qabaa jiru. Akka uummanni dhageen akka addunyaan dhageen illee godhee mootummaa aangoo irra jiru. Mootummaa aangoo irra jiru ammoo Oromoodha jedhee beekama. Tigreen atleast haa xiqqaattuu haa guddattu uummata ofiitiif hin dubbatti. Amaaris haa xiqqaattuu haa guddattu hin dubbatti. Somaaliinis hin dubbatti. Oromoo aangoo irra taa'ee akka addunyaan agarre ka godhee jedhee mootummaa warra Amaaraatii miti warra Tigreetii miti Oromoodha. Garuu akka Oromoon dubbanne ka fakkeessee jedhullee animii dubbachuu yaadan qaba. Amma beektaa hedduu gammachuun qaba. Haalli akka deemaa jiru dippiloomaasiin hedduu naaf ta'ee jira. Uummanni Oromoo dhageettii qabee jira. So the next phase of my struggle is Oromoo barsiisuudha. Oromoo dhugaa liqimsiisuudha. Otuma hokkee jiraa miidhuu kana gad dabarsuu qaba. Oromoo waan itti fayyadu dhiisee harka dhooftu caabcaabii jedhan san si galee chiinii darii dhimma hin beekne keessatti kanaafis harka dhahaa kanaafis harka sagaagaltuu ta'ee jira gariin keenya. So seriously kana dubbanneet jechuu qaba. Rakkoon keenya inni guddaan kabiidisummaan oggee jedhee uummatuma Oromooti. Gantuudha warri kun shakkii hin qabu. Atiin yaada biraa irratti deebi'ee bal'inaan dubbannatti fakkaata qabdi kanarratti. Hayyee gaariidha. Seenaa Jimjimoo sa'aatii qabdurraa baay'ee dhiphataa hir'istee marii hojii ammeessuu wajjin taasisuudhaaf haganateetteen hojii haasa'uu keetiif hedduu si galateeffannaa. Wanni ati hojjetaa jirtu waan guddaadha, waan bal'aadha. Daqiiqaa 30 kana keessatti waan fidhuu miti. Fuulduraaf ammoo dhimmoota adda addaa hojii hojjetaa jirtu, kominikeeshinii, quunnamtii ati mootummoota adda addaa waliin godhaa jirtu ilaalchisnee deebinee akka wal agarru abdii guddaan qaba. Ammas turtii inni wajjin taasifteef irra deebi'ee galatoomi jedha. Ulfaadhu. Egaa hordoftoonni OGMBC turtiin Seenaa Jimjimoo wajjin goone kana fakkaata. Sagantaa biraatiin yeroo biraa walitti deebinaa waan hordoftaniif